السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديون أصدروا ورابطك تكو ركو قبدي قرارا ديمت قرار درو ميساني سني بيجام فراغو بيجو دا وانا جايبا موتم منسودي دا وان جبدو تكتا دران انجريا يميجرا ماليسين وري أجنبية وطنية وربية فولو warri waxaniyaan ajnabiyyaa bahee alaayis fuudhu qaama qabu as keessa jiru nama biyya tanaa fuudhu kaasii gartee biyya biraatii fuudhu ayyama godhee jira. Warri qajeellaa qabdan baga gammaddaniin isiniin ja'a. Eega saniiti gaafii gartee na gaafatamtee jira. Gaafii qaleessa na gaafatamte waa'ee umraadhaarraa ummatiyyaan fidaa akkasuma gartee nama kiyyaan fidaa warri jee na gaafate baay'eetu jira. Gaafii gartee isin na gaafattan isin deebisuudhaaf umraa akkaataan itti dhufanii ejensii fi eega gartee baafattee booda ejensii fi warri majlisaatii si fiduu danda'a jechuudha. Nuti garuu waa takkaallee namni nu gaafatan jiru majlisa irraa waraqaa argachuun dirqama keeti garuu gatiin umraadhaa meeqaa jettanii gatiin umraa nuti gaafa dhufne 100 takka waliigala jechuudha. Ramadaana keessa dhufne gaafa dhufne san widdiidha qaaliidha gatiin isii gaafa san ramadaana keessa ni qaalawaa jechuudha. Amma immoo gaafa gartee ramadaanni ba'ee booda walumaa galattuu 60 ni ta'a jechuudha. Fiizaa fi darsoo malsii tikeeta achiin dhuftee asirraa achiin deebitu jechuudha. Ziyaaraa ta'eeti waliin 60 ta'a jechuudha. Raakisha ka ramadaana hin tahin gizee ramadaanni dabre kana gartee raakisha ta'a jechuudha. Keessattuu arafaafaa booda gaafa san godhachuu dandeessa. Achumaanuu ji'a 3 irraa qaba. Ziyaaraallee gartee sibira dhufuudha danda'a jechuudha. Namni sibira dhufu san jechuudha. Waan akkasiiti. Ka umraadhaa kana fakkaata gatiin isaadhaa 100 dhufne nuti gaafa dhufne sanii ramadaana keessa ni qaalawa. Amma immoo waan biraa gartee ziyaaraadha. Kan ziyaaraadhaa hayyama daldalaa qabaachuu qabda kaniin isiniin jee hubannoo xiqqoo kaniin keessa hubadhee jirurra hayyamni daldalaa maallaqa wayyaa xiqqoo 300 500 miliyoona takka yoo guddatee akkaawuntii irra garagalee jiraachuudha qaba. Sallaalaniiti hayyama daldalaa sii baasanii egaa hayyama daldalaa baafattee booda fiizaa amataa dhawattee waggaa guutuu gartee dhuftee deebuu dandeessi jechuudha. Tikeeta qofa murattee asiin deemta 15,000 asirraa murattee achi deebuu dandeessaa jechuudha. Waa'een gartee ziyaaraa kana fakkaata. Umraa wajjin ziyaaraa wal qabatteetii isin humataati jechuudha. Gaafii keessan gizeen deebisu kana fakkaatti jechuudha. Inshaallahu ta'aalaa keessattuu ta'ummaatiyyaan fide jette san rabbiin karaa keessiif haa mijjeessu siif haa banuu siin jaa. Salaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.